Akkam jirtu gaa hordoftoota Milkii Miidiyaa an Dr. Naawoliidha nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isin wajjiniin haa ta'u isiniin jenna gaa hordoftoota keenya har'a gaa kan qabannee dhufne mata duree baay'ee barbaachisaa mata duree baay'ee cimaa ta'edha. Dhibee tiruu kan lubbuu namaa galaafachuun beekamu gaa hundi keenya ni beekna ni dhageenya gaa. Dhibeen tiruu kuni gosa baay'eetu jira gaa hordoftoota keenya. Nun garuu har'a nun kan duratti xiyyeeffannu gaa maaloodha mallattoowwan 10 kan namni tokko dhibee tiruu qabaachuusaa mul'isuu danda'an mallattoowwan 10 kan itti himnu jechuudha. Egaa YouTube keenya subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, like godhaa gaa hordoftoota keenya. Waan nu wajjiniin jirtaniif galatoomaatiniin jennaa Dr. Naawoliidhaan wajjiniin turaa gaa. Hordoftoota keenya gaa dhibeen tiruu gaa gosa baay'eetu jira. Dhibeen tiruu gaa tokkoffaa isa vaayirasii tiruutiin dhufuudha jechuudha. Vaayirasii tiruu gosa baay'eetu jira. Hepatitis A, B, C, D, E kan jedhamantu jira gaa hordoftoota keenya. Kana malees immoo gaa dhibeen tiruu kan inni irraa dhufuu danda'u wantoota summaa'oo ta'anii qoricha aadaa ta'uu danda'a, qoricha ammayyaawaa ta'uu danda'a, humnaa ol qoricha ammayyaawaa baay'ee doozii ol yoo fudhanne fakkeenyaaf fi wantoota summii qaban yoo nyaanne yoo dhugne miidhamuu danda'a jechuudha gaa hordoftoota keenya tiruun keenya. Inni kan biraan immoo gaa alkoolii yeroo dheeraadhaaf dhuguudhaani alkoolii baay'inaanii fi yeroo dheeraadhaaf dhuguuni tiruu keenya garmalee miidhuu danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Warri kun inni kan biraan immoo kaansarii tiruuti. Kaansariin tiruu gaa kan inni irraa dhufuu danda'u vaayirasii tiruu irraa dhufuu danda'a. Wantoota garaagaraa tooksiinii garaagaraa irraa dhufuu danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Inni baay'ee bal'aadha. Yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Har'a garuu kan isinitti nu barbaannu mallattoowwan gurguddaa 10 kan namni tokko dhibee tiruu qabaachuusaa mul'isuu danda'an maal fa'aadha isa jedhudha. Hordoftoota keenya YouTube keenya subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, like godhaa. An Dr. Naawoliidha nu wajjin tura. Tokkoffaan gaa mallattoo inni beekamaan maalodha? Bifa keelloo ija keenya irraa kaasee bifa keelloo uffachuudha jechuudha. Bifa keelloo suni ija keenya duwwaatu hin taane guutummaa dhagna keenyaatti faca'uu danda'a jechuudha. So dhagni keenya bifa keellootti jijjiiramuun mallattoo dhibee tiruu keessaati. Isa hangafaa isa jalqabaati jechuudha hordoftoota keenya. Inni lammaffaan abdominal pain and swelling. Garaan keenya dhiita'uu yookiin immoo bishaan kee guute wanti dhangala'aan keessa guuteetu dhiitaa jechuudha hordoftoota keenya. Garaan keenya dhiita'uu duwwaatu hin taane nu dhukkuba jechuudha. Dhukkubbiin isaa keessumaati gara harka mirgaatti hammaata jechuudha garaa keenya irraati. Gara harka mirgaa jechuun gara itti tiruun keenya argamudha jechuudha hordoftoota keenya. Mallattoo inni sadaffaan maalodha? Miilli keenyaa fi gulubiin keenya dhiita'uu swelling in the leg and ankles. Dhiita'uu jechuudha dhiita'uu jechuudha hordoftoota keenya. Inni kunis mallattoo dhibee tiruu keessaatii isa sadaffaadha jechuudha. Inni arfaffaan maalodha? Dhagni keenya nu hooksisuu jechuudha. Itching skin. Dhagni keenya nu hooksisuunis mallattoo dhibee tiruu keessaatii isa tokkodha jechuudha gaa hordoftoota keenya. Kan hordofuutti jirtan Milkii Miidiyaadha. An Dr. Naawoliidha. YouTube keenya subscribe nu godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, like godhaa, commentii nu laadhaa, yaada nu laadhaa, gaaffii waa'ee fayyaa kamirratti yoo qabdanii nuuf dhiyeessaa. Deebii gaa wajjiniin walitti deebina jechuudha gaa hordoftoota keenya. Inni shanaffaan maalodha? Bifni fincaanii jijjiiramu jechuudha. Bifni fincaanii maalitti jijjiirama? Bifni fincaanii normaaliin isaa bifa keelloo yookiin immoo bifa akka bishaan fakkaatu jechuudha hordoftoota keenya. Garuu namni dhibee tiruutiin qabame maalitti jijjiirama? Bifa dark akka daarkii ta'a jechuudha, akka gurraacha'uu ta'a jechuudha hordoftoota keenya. Inni ja'affaan immoo bifni sagaraa jijjiiramu jechuudha. Bifni sagaraa maal ta'a? Daaraa fakkaata jechuudha. Peelii ta'a. Bifa akka addaachuu yookiin daaraa fakkaachuutti jijjiirama jechuudha bifni sagaraa nama dhibee tiruun qabame jechuudha. Inni torbaffaan egaa hordoftoota keenya dadhabbii yeroo dheeraadhaaf turuu sababa malee jechuudha. Chronic fatigue. Yeroo dheeraadhaaf fi dadhabbii sababa malee yeroo dheeraadhaaf namarra turuu chronic fatigue mallattoo dhibee tiruu keessaa tokkodha jechuudha.
Hordoftoota keenya egaa nu wajjiniin ta'uu keessanitti galatoomaa isiniin jennaa. An Dr. Naoliidha. YouTube keenya subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, like godhaa, commentii nuuf laadhaa, gaaffii waa'ee fayyaa irratti qabdan kamiyyuu nu gaafadha. Deebii wajjiniin walitti deebina jechuudha egaa. Mallattoonni 8ffaanii nausea and vomiting dha. Ol deebisuu kan balaqqamsiisuu, fedhii ol deebisuu kan balaqqamsiisuu fi balaqqamsiisuunis mallattoo dhibee turuuti jechuudha. Inni salgaffaanii fedhii nyaataa garmalee hir'achuu jechuudha. Loss of appetite jechuudha. Fedhii nyaataa nama sanaa garmalee gadi bu'u jechuudha. Inni kurnaffaaf inni dhuma maaloodha? Dhiiguu wanti xinnoon yoo nutti bu'ee nagdi keenya dhiiguudha jechuudha. Dhiiguu qofatu hin taane yeroo dhiigummoo dhiigi keenya dafee dhaabbachuu diduuni mallattoo dhibee tiruu keessaati. Isa kurnaffaadha jechuudha. Hordoftoota keenya an Dr. Naoliidha. YouTube keenya subscribe godhaa, like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, commentii nuuf laadhaa. Gaaffii fayyaa waan barbaadan commentii irratti kaa'aa nu gaafadhaa. Deebii ga'aa qabanneetanii wajjin isinii dhufnaa. Nagaa fayyaaf jaalalli gaa bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'u isiniin jenna gaa milkii miidiyaa irraa an Dr. Naoliidha.